Tasalonqe duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irraa kaaseen dubbisaa maqaa Yesuusiitiin akkanadha. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula Waaqayyo Gooftaa keenyaa fi Abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii and jaalalaaf dadhabuu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti abdachuutti jabaachuu keessaniin in yaadanna. በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶስት ነገሮች እናገረናል እግዚአብሔር ቃል። አንደኛ ሆጂ አመንቲ የእምነት ስራ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጃለላፍ ደደቡ ለፍቅር መስዋዕት መክፈል፣ ለፍቅር የኦናን የራሳችን የሆነ ነገር ሉስ ማድረግ ጌን ማድረግ፣ ሶስተኛው ደግሞ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን አብደቹት ጀባቹ በተስፋ መትጋት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወንቶን ጉርጉዶን ሰዳን ከነቱ ጅሬኛ ኬኛ ኬሰቲ ኢዶ ቀባ። ጳውሎስ አመንቶት ተሰሎንቄ ያደታ አኒ ገሩ ወልዳ ዲበታ ፉራ ዋቀዮን በርባዱ ሚሴንሰሺ ገጌሲቶተሺ ተጃጅልቶተሺ ያደታ አቃለሁ እረዳለሁ። ተሪ ዋንቲ ሲንኬስ ይርተን ምቹ ሁኔታ ኢረፍት የሚሰጥ ደስታን የሚሰጥ እርካታን የሚሰጥ ሲቹዌሽን ተኡዲሱ ደንዳ ግን ኬሰኒ አፉሩ ዋቀዮ ኢኒ ዱጋን አፉሩ ዋቀዮ ኢኒ ጅሬኘክን አፉሩ ዋቀዮ ኢኒ ነመጀቤስ ኬሰኒ ወጀቻ ጅራ ለአመንቲ ጃለላፍ ለፍቅር መስዋዕት መክፈል በፍቅር መትጋት ሄው ጃለል ገቲ ነመቀንፈልቺሳ ክርስቲያና ገኦ ክርስቲያና ጀጀቦ ክርስቲያና ኡበቶ ክርስቲያኖ ተጎፍታ ጃለተን ጋፈታተን መስዋዕት መክፈሉን አርሳ ከፈሉ ኬሰን አርሳ በገቲ ባሱ ኬሰር ጃለቻ ደምቶ ይቾዳ ስንት ቶላ ስንት በሬዳ ስንት ሚዳጋ ገራ ኢሲንጋ ደማ ጀቾዳ ከለኔ ጉዳን ዋቀዮ ፋጣ ስንት ቶላ ደማ ይቾዳ በሬዳ ደማ ጀቾዳ ገመዱ ቀብዱ ጀቾዳ ገለኔ ጉዳን ዋቀዮ ፋጣ ከናፉ ኩታ ከነከና ያደቺሴ ዋይ ኬሰን ያዱ ኮቲ ስኒን ጀቾዳ ፈነች ደቀ ከለቲዳኒ ገራ በሩምሰ ኬኛቲ ወሊን ደርብና መቃ ኢየሱስን ኩታ ተኮነን ዱብሳ ከነዳ ኢሲን ገሩ ሚቾተኮ አመንቲ ኬሰን ኢሰ ኡንቱ መጫላ ቁልቁሉ ኢረቲ ዳባማ ቲጭማ አፉረ ቁልቁሉዳን ገገፈማቲ ከደዳ ጃለላ ዋቀዮ ኬሰቲ ኡፌጋ አርሳን አራራ ኢቲን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛ በረበራቲ ሲንጌሱ ሄገዳ ገለኒ ኢየሱስ ይፋቱ እርጋ ይሁዳ ለኮፍሰ ድግደማ ካሴተን ዱብሲ በቆንማ ተኮ ቀባ እርጋ ይሁዳ ለኮፍሰ ድግደማ ራ ካሴን ዱብሲ ረዴቢ ዱብሳ ኢሲንገሩ ሚቾተኮ አመንቲ ኬሰን ኢሰ ኡንቱ መጫላ ቁልቁሉ ኢረቲ ዳባማቲ ጭማ አፉረ ቁልቁሉዳን ገገፈማቲ ከደዳ ጃለላ ዋቀዮ ኬሰቲ ኡፌጋ አራራ ኢቲን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛ በረበራ ኬሰቲ ሲንጌሱ ኤገዳ ጀዳ ኩታ ከነ ኬሰቲ ከደዳ ከንጀዱ ጫፈሜ አርግና ከዳቹን ኬኛ በርቴሚቲ ከዳቹን ኬኛ ሻከለሚቲ ከዳቹን ኬኛ ኮሮጃሚቲ ከዳቹን ኬኛ የሮ ጉቡሚቲ ከዳቹን ኬኛሞ ወላሉማሚቲ አርሳ ከንፈላ ገቲ ባሳ ደደባ ኡጂ ዋቀዮ ጋፋ ኡጀን ፉለ ዋቀዮቲ ጋፋ ቱሩ ጃለላፍ ገቲ ጋፋ ከንፈሉ ዋንቲ ኑቲ አመኑ ፊ በሩ ደንደኡ ኑረ ጅራቱ ኬሳኒ ቶኮ ከዳኒ ኡጂ ጎዎታ ኡጂ ወላሎታ ኡጂ ወራ ሰነፎታ ኡጂ ወራ ሆጂ ሂንቀምኔ ኡቱን ተኢን ኡጂ ወራ ዋቀዮ ጃለተኒ ፊ ዋቀዮፍ ቡለኒቲ
macaafa qulqulluu keenya keessatti kadhadhaa kan jedhu ajajaan bifa ajajaatiin iddoo gurguddaa hedduutti barreeffamee argina. Macaafa kakuu moofaas suuta jennee yoo dubbisne namoonni jireenya isaanii keessatti jireenya kadhataa qaban, namoonni jireenya kadhataatiin ba'anii galan, namoonni jireenya kadhataatiin deddeebi'an, namoonni jireenya kadhataatiin socho'an mo'icha akkamii akka isaan shaakalanii fi Waaqayyo jireenya isaanii irratti mo'icha akkamii akka isaan dhamdhamsiise, akka isaan barsiise, akka isaan shaakalsiise baay'een keenya quba qabna jedheetan yaada. As kakuu haaraatti gaafa dhufnu hojiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetaa ture barsiisa isaa caala nama kadhataa ta'uusaa, kadhanni hojii akkamii akka inni hojjetuu fi bu'aa kadhanni qabu isarraa arguu dandeenya. Namoonni kadhata kan isaan shaakalan yeroo rakkinni itti dhufe, yeroo gaafii wayii isaan dhufe, waa chaalenjii isaan godhe, yeroo muddama wayii keessa galan kadhata yaadatu. Yesuusiif kadhanni garuu kan itti baqatu tuun ta'iin kan keessa jiraatu ture. Kakuu moofattachi deebinee Daani'eel yoo ilaalle, Daani'eel macaafa qulqulluu irraa akkuma arginutti nama kadhatatti baqatu tuun ta'iin nama kadhata keessa jiraatu ture. Baay'een namootaa kadhatatti baqatu malee kadhata keessa hin jiraatan. Kadhatatti baqachuu fi kadhata keessa jiraachuun garaagarummaa guddaa qaba. Namoonni kadhatatti baqatan yeroo baay'ee deebiin argatan. Namoonni kadhatatti baqatan yeroo baay'ee humnan godhatan. Nacnaaca asa'u yoonaallu. Namoota gumguman, namoota gufataa karaa deeman, namoota abdii kutan, namoota waan yaadanii waan karoorsan galmaan hin ga'anne, namoota dadhaboo ta'anii argina. Maaliif namoonni akkasii yoo jettan አንዳንዴ በችግር ምክንያት በጥያቄ ምክንያት በግራ ማጋባት ምክንያት ጸሎት ያስባሉ ወደ ጸሎት የሚል እንትን ውስጥ ይገባሉ ይሄ ሳልሆን ሳይቀር ጅሬኛ ሳኒ ከሰቲ ከረተ ያደተን ይሮ ምቹ ሳኒ ምቹ ሰዓቲ ምቹ የሮ ሳኒ ከረተ ያደተን namoonni akkasii kadhatatti baqatu. Namoonni macaafa qulqulluu keenya keessa nuti fakkeenya godhannu namoota kadhatatti baqatan otoo hin ta'in namoota kadhata keessa jiraatan. Yaadattu yoo ta'e Daani'eel kutaan jalqaba isin caqasuuf yaale Daani'eel nama 119 himatame mootiin itti murteessuudhaaf gaafa ka'u boolla leencaatti darbatamuu gaafa ka'u gara mootiitti hin baqanne. Gara jireenya isaa duraan jiraachaa tureetti baqate. Dhaqxanii ilaaltaniittu yoo ta'e Daani'eel keessaa boqonnaa 6 akkuma durgochaa ture jedha. Akkuma durgochaa ture galee kutaa mana isaatii keessa gara ol aanuutti jilbeeffatee balbala isaa cufatee foddaa isaa gara balbala Yerusaalemitti banee utuu inni kadhatu warri isa balleessuu barbaadan, warri isa ari'achuu barbaadan, warri gatii isa kanfalchiisuu barbaadan utuu inni kadhatu iddoo inni kadhatu jiruu isaa otoo jiraatu isa argatan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Utuu inni jireenya isaa jiraatu isa argatan. Jireenyi isaa inni dhugaan የጸሎት ህይወት ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነበር። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ነው። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ደግሞ መስማት ነው። ከደኒ ዋቀዮ ወጅን ተኡዳ ዋቀዮ ወጅን ዱበቹዳ ዋቀዮ ራ ደገኡዳ ኡቱኒ ዋቀዮ ሳ ወጅን ዱበቱ ኡቱኒ ዋቀዮ ሳ ራ ደገኡ ኡቱኒ ዋቀዮ ሳ ወጅን ተኡ ኢዶ ኢንዲ ዱር ቱሬዘን ሻከለ ሳረጥ ዱፈኒ ሳርገተን የዳንኤል ልምድ ሩጫ መሮጥ ችግር ስለመጣ ጸሎት ማሰብ ሳይሆን ጸሎት ውስጥ መኖር ነበር። የጸሎት ህይወት ውስጥ መኖር የጸሎት ህይወት ውስጥ መሆን ነበር። ብዙ ሰው ጸሎት የመከራ ጊዜ ነው ማስበው። ጸሎት የጭንቀት ጊዜ ነው ማስበው። ጸሎት የፈተና ጊዜ ነው ማስበው። ባይብላችን ግን እንደዚህ አይደለም ማስተምረን። አከነትሚት ከኑ በርሲሱ
Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan amma isinii dubbisetti Phaawulos gaafa dubbatu Yihuudaadhaaf ergaa kana gaafa ergu isin garuu michoota koo haleluuyaa amantii keessan isa hunduma caala qulqulluu irra dhaabbamaati cimaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaati kadhadhaa jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa araara ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti ittiin isin geessu eeggadhaa. Tizaazno kadhadhaa jedha. Bal'ifneetu waa'ee kanaa walii wajjiniin ilaalla. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mana amantaa hedduu keessatti tarii carraa argitanii taajjabuu qabdu akkuma koo jedhee kanan yaadu namoonni kadhachuudhaaf ofii isaaniitii kadhachuudhaaf carraa hin argatani. Ispeeshaalii mana amantaa Ortodoksii keessa waan jiru yoo ilaaltan amantoonni kallattiidhaan Waaqayyoon wajjin dubbachuu, Waaqayyo isaanii kadhachuu, Waaqayyo isaaniitti yaada isaanii dhiyeeffachuu hin danda'an. Kadhannaan isaanii maqaa Maariyaamin, maqaa ergamootaatiin yookaan immoo maqaa qulqulloota jedhanii warra waamaniitiin ta'uu qaba jedhanii amanu. Kana qofa osoo hin ta'in lafa irrattis cubbuu isaanii kan itti himatan nama isaaniif kadhatu namsa abbaat abbaa lubbuu nama jedhamu qabaatu. Macaafni qulqulluun hoo waa'ee kana maal jedha? Dhugaan macaafa qulqulluu maal nutti hima? Waa'ee warra dhugaatti Iyesuusin amananii yoo maal jedha? Kan jedhu itti fufnee kadhata kana keessatti utuu kadhannu waa'ee kadhataa barachaa waliin turra. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wanta nama isinitti hime kana keessatti dogoggoroota sadii argina. Dogoggorni tokko maqaa Waaqayyo ittiin dhaga'uu hin dandeenyeen maqaa namaatiin, maqaa uumamaatiin kadhachuudha. Macaafni qulqulluun maqaa eenyuutiin kadhattu kan nuun jedhu nutti himaa ilaalla. Inni lammaffaan immoo ofiidhaa Waaqayyotti dhiyaatanii Waaqayyo wajjin haasa'uu waan hin dandeenyeef nama cubbuu isaaniitti himatan abbaa lubbuu yookaan namsabbaat isa jedhamanii waaman giddugala nama Waaqayyo ofiisaa walitti fidu dhaabbachuu isaaniiti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa ergamootaatiin kadhachuudha. Lammata immoo inni sadaffaanii namni hundi dhageessifachuu akka hin dandeenyetti special personiin akka jirutti yaadudha. Waaqayyo garuu dhala namaa fi nuyiif isa gidduu kan inni kaa'e biriijiin keenya, giddugalli keenya, interpreteriin keenya nama tokko duwwaatu jira. Innis Iyesuus Kiristoosidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Deebiin namoonni akkasii ifaan ifatti beekuu fi baruu danda'uun isaanirra jiru gadi fageenyaan wanti isaan qo'achuuf danda'u isaanirra jiraatu maalinni Iyesuus Kiristoos warra amanan hundumaaf aaboo kenneeraadha. Macaafni qulqulluun Yohaannis duraa boqonnaa 1:12, Roomee 8:16, Galaatiyaa boqonnaa 4:7 Iyesuus Kiristoositti kan amanan hundi ijoollota Waaqayyoo akka ta'an baruu danda'u akka qabnu nutti hima. Yohaannis 1:12 inni gara biyya dhuunfaa isaatii dhufe namoonni isaa isa hin simanne inni warra isa simataniif aaboo mucummaa yookiin aaboo ijoollee Waaqayyoo ta'uu kenne jedha. Roomee 8:16 immoo Phaawulos yeroo dubbatu Waaqayyo hafuura isa waamu, hafuura isa barbaadu, hafuura waa'ee Waaqayyoo yaadu
amantootaaf akka kenne nutti hima. Lakkoofsi 16 akkanedha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'aa'edha. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 jalqaba isinii kaasetti isin ammaan achi garboota utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyooti jedha. Kanaafuu Iyesuus Kiristoositti amannaan namni karaa dhugaa isa ta'e, daandii dhugaa isa ta'e, jireenya isa ta'e, abdii isa ta'e, boqonnaa isa kennu, boqonnaa isa namaa laatu, jireenya boqonnaa isa nama jiraachisu Iyesuusin amannaan mucaa Waaqayyoo ta'eeraa jechuudha. Mucaa Waaqayyoo erga ta'e immoo mirga itti siqee Waaqayyoo wajjin haasa'uu qabaa jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15tti deebitanii gaafa laaltanii hafuura abbaa jedhee Waaqayyoo waammatu nu keessa kaa'ee jedha. 8:15 dhaqeetan dubbisa akkanedha. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jenne haleluuyaa Waaqayyoon in waammannaa jedha. Hafuura kamiin? Hafuura Waaqayyo nuu kenneen abbaa keenya jennee Waaqayyoon maal goonaa in waammannaa jedha. Waa'ee hafuura qulqulluu gaafa kaafnu jireenya keenya keessatti wanti nuti beekuu qabnu waa'ee hafuura qulqulluu gaafa yaannu, waa'ee hafuura qulqulluu gaafa kaafnu hafuura qulqulluu ittiin chaappeffamneerra, ittiin mallatteeffamneerra, fudhanneerra, guutamuu immoo guyyaa guyyaatti nuu ta'aa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni tokko battalatti Iyesuus Kiristoosin amane hafuura Waaqayyoo fudhatee mucaa Waaqayyoo ta'a. Mucaa Waaqayyoo taanaan Waaqayyoo wajjin dubbachuudha giddu galeessa nun barbaachisu. Itti dhiyaachuu qabna, itti dhufuu qabna. Waaqayyoo wajjin dubbachuu qabna. Golgaaw ተቀዷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ሰደፋን ፈኖ ኢየሱስን አሜን ጎልጋም መነቁልቁሉማ ሱን ተርሰኤር ማቴዎስ በቆና ድግደሚ ቶርባ ለኮፍስ ሰንተሚ ቶኮቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮ አርሳ ልቡ ከንፈሉ እቅኔተን ዱቢሳ ማቴዎስ ድግደሚ ቶርብ ለኮፍሳ ሰንተሚ ቶክ ፕሬስ ጋድ ገለኒ ጉዳ ዋቀዮ ፋቶ ሰንተሚ ቶክ ኮራከኔዳ ጀስት afurtam shirra kaaseen dubbisa guyyaa sa'aatii 6 amma sa'aatii 9tti dukkanni lafa hundumaa irra ture gara sa'aatii 9ffaatti Yesuus sagalee guddaadhaan Eli Eli lama sabaktaanii jedhee waammate kunis waaqayyo koo maaliif na dhiifta jechuutti ni kama warra achi dhaabbatan keessaa kana dhaga'anii namni kun Eeliyaasin waammata jedhan achumaan immoo tokko isaan keessaa fiigee waan akka cuma buqqee hadhaa'aa isa daadhii waynii dhangaggaa'aan guutame fuudhee uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf kenneef warri kaan garuu tarii turi Eeliyaas isa oolchuudhaaf yoo dhufeme ilaallaa jedhan Yesuus immoo sagalee guddaadhaan hiyyee hafuura isaa kenne 51 kanedha kunoo golgaan mana qulqullummaa olii amma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e lafti in socho'e kattaawwan isin dadayyaan awwaalonnis immoo in banamani warri qulqulloonni dur du'an hin kaafaman isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullaa'aatti lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Golgaan sun olii amma gadiitti maal ta'eera tarsa'eera. Yaa golgaa min nabbara. Golgaan sun maal ture? Seera ture. Seerri immoo maal jedha? Hojjedhuutii
hojii keetiin fuula Waaqayyootti dhiyaadhu. Dadhabiitii qajeelaa of godhi. Dhama'iitii dhamaatii keetiin qulqullaa'i qajeeli nuun jedha. Yesus garuu fannoo irratti ol baasuu isaatiin, fannoo irratti aarsaa kanfaleen, gatii fannoo irratti kanfaleen golgaa sana addaan tarsaase. Kanaafuu namoonni gara Waaqayyootti dhiyaachuu gaafa yaadatan golgaa'u maqadaduun, golgichi tarsa'uu, golgichi cituu, maggaarrajichi cituu yaadachuu danda'utu isaan irra jiraata. Arfaffaa hafuurri qulqulluun akka nuuf kadhatu baruu danda'utu nurra jiraata. Hafuurri qulqulluun akka nuuf kadhatu. Yoo Roomee 8:26 galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Roomee 8:26 irraa Phaawulos ergaa kana gaafa dubbatu 8:26 akkanadha. Hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Haleluuyaa. Nuyi maal kadhachuu akka nu barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf hin kadhata. Karaa namoonni dubbii isaatiin ogummaatiin mul'isuu hin dandeenyeen maal nuuf godhaa? Nuuf kadhataadha. Eheen maa waqinoo rabbinaal. Waaqa hafuurri qulqulluun akka nuu kadhatu golgaan akka tarsa'e. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos warra amanan hundumaaf aaboon akka kennan, hafuurri qulqulluun akka nuu kennan amanuu danda'utu nurra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Shanaffaa irratti kadhannaan keenya deebii argachuu kan danda'u eenyu maqaa eenyuutiin yoo kadhanneedha. Yohaannis 14:13 hanga 14tti eenyuyyuu Kiristoos Yesuusiin malee gara Waaqayyo Abbaa dhaquu akka hin dandeenye sagalee Waaqayyo jala muree nutti himaa jechuudha. Jala muree underline godhee nutti himaa jechuudha. Kanaafuu namni kam maqaa Yesuusiin kadhachuu danda'utu jiraata. Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuu danda'utu jiraata. Hafuura qulqulluu fudhachuutu jiraata. Yesuusiin amanuutu jiraata. Golgaan sun akka ka'e amanuu danda'utu nurra jiraata. Kana sirriitti fin'eerra taanaan kadhanni keenya kadhata hiika qabu ta'a jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya galata guddaa fudhatu. Ammas tajaajila kan biraa waan hin qabuuf barumsa keenya har'aa asuma irratti hangoodha. Waaqayyo nu gargaaree kadhata kana kadhannu kana keessatti na wajjin yoo taatan aarsaa barbaachisu kan fallee dadhabbiin cimaan jira. Just waldaa irratti barumsa barsiisaan jira. Soomaan jira. Soomaa tajaajiluun haga bakka cimuutti hirmaamuu dandeessu. Garuu aarsaa kan fallee barumsa kadhata keenya kana keessatti fayyadamoo ta'uu qabna jedhee waan ani yaaduuf barumsa sin baranna in kadhanna. Hafuurri qulqulluun nuu kadhata. Iddoo jirtanitti jabaadhaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kadhataa fi bu'aa kadhataa walii wajjin ilaalla. Kadhataa fi faayidaa kadhataa walii wajjin ilaalla. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isuu asumatti xumura. Waaqayyo abbaa keenya ijaa gaarummaa kee tola kee arjummaa kee hundumaa maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesus Kiristoosin waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee waan nu baay'ifteef gaarummaa waan nutti agarsiifteef mormitoota keenya waan qaanessiteef ulfaadhu. Yakkaaf cubbuu keenya irra daddarbaa keenya hundumaa maqaa Yesuusiin nuu dhiisi. Hafuurri keenya nama gargaaru ni nama utubu ni nama tumsu maqaa Yesuusiin nu wajjiniin haa ta'u. Sagaleen nuti amma baranne kun jireenya keenya irratti humna haa godhatu. Hiikas haa godhatu. Nurratti hojii haa jalqabu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kadhachuun Waaqayyoo wajjin turuu akka ta'e, kadhachuun Waaqayyoo wajjin haasa'uu akka ta'e, kadhachuun wanta Waaqayyoo haasa'u dhaggeeffachuu akka ta'e walii wajjiniin ilaalleerra. Maqaa gooftaa Yesuusiin si wajjin ta'uu, sirraa dhaga'uu, yaada keenya karaa hafuurri qulqulluun nu gaggeessuun immoo sitti machuu akka dandeenyuuf yeroo kana yeroo misoomaa nu godhi, yeroo faayidaa nu godhi, yeroo hojii nu godhi. Nu tajaajili waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Gooftaan ayyaana isaa isin haa baay'isuu. Jabaadhaa, hin dadhabinaa, waan guddaa eegaa kadhadhaa, fayyadamaa, amanaa.
Waaqayyo waan guddaa godhaa. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Waddaachuu baay'een sin jaalladha, sinan kabaja. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Shaaloom.